TikTok maallaqa ni kafalaa karaalee hedduu jira karaalee ittiin TikTok irratti maallaqa dalaguu dandeenyu the best way of some money make online keessa karaa sagalee jira karaa TikTok irratti maallaqa ittiin daleenu amma warri waan kana dhaggeeffatu jirtan waan kana irraa akka bu'aa guddaa argatan abdiin qaba tokkoffaatti karaan itti maallaqa TikTok irratti daleenu tokkoffaan live giftidha live gift jechuun yeroo fakkeenyaaf ati live seentee live gisee achirratti waan beekamtii ati haasaa takka ta'u wama beekamtii ati qabdu irraa haasoitee maal jettee namni haasoini keessa gizeetti tole giftii si kana giftiin ati si kana son fuuteti withdraw gootee maallaqa jijjiirattee baafattaa jechuudha. Sammalees gisee ati nama wajjin liivii seentee waan akka geemii taphattee maal jettu karaa saniinis maallaqa siif ni kafalaa jechuudha karaa geemii taphachuutiinis gisee liivii seentee geemii taphatu sanitti namoonni gisee ati solte giftii si darban sanitti leenca si darbuu danda'a ililli si darbuu danda'a sun hundinuu maallaqa jijjiiramtee jechuudha maallaqa si darbuu jira jechuudha namni sun gisee waan si darbu karaa kanaanis dalaguu ni dandeenya. Sadaffaa karaa sadaffaan ittiin dalaguu dandeenyu keessaa viidiyoo giftii jedhama. Viidiyoo giftii jechuun viidiyoo ati daleedee gallakkisu takka irratti viidiyoon sun yoo kan namatti tolu ta'ee viidiyoo san jala seenee namni viidiyoo giftii waan jira viidiyoo giftii jee viidiyoo san irratti si kannuu danda'a maallaqa. San booda viidiyoo san maallaqa daleedee jechuudha maallaqa viidiyoo ta'ee daleedee san fuutee kana withdraw godhattee baafachuu ni dandeessa jechuudha. Sadaffaa Creative Beta Program jedhama. Creative Beta Program kun duraan indalagu gaafa TikTok banamu san indalagu wanni kuni eegana hin namoonni TikTok maallaqa kafaluu qabajaanii eega yaadarratti dhiyeessanii booda wanni kun jammare kun jechuunis viidiyoo teekete irratti viidiyoo ati gallakkisa sana irratti jidduutti maastaaqa tokko fida kun jechuun ati garuu waan kana dalaguudhaaf foloorii kee dirqama 100 ol ta'uu qaba. Foloorii kee 100 ol yoo kaseen taate viidiyoo ati dalagu sana irratti jidduutti maastaaqaalee tokko ni garsiisa TikTok fumaa fi simaa achitti jechuudha. San booda maastaaqaalee sana irra dhaabbateetti maallaqa siif hisaabaa jechuudha. Maallaqa siif hisaabuu san booda ati fuutee kana withdraw godhattee baafachuu dandeessaa jechuudha. Afraffaa subscription jedhama. Afraffaa subscription jechuun immoo akka subscribe YouTube ta'eetuma garuu xiqqoo adda addummaa qaba. YouTube irratti namni gisee subscribe si godhee namni sun ifumaaf jaalatee si hordofee jedhama. Garuu immoo asirratti si hordofuu qaba. Subscription jechuun ifumaaf jaalatee hayyamee jechuudha maallaqaan si hordofaa jechuudha. Maallaqa ati amma hundi inni sin hordofu san jechuudha inni keessaa takka doolaara 5 danda'a takka doolaara 10 namni subscriptionii godhuu danda'a jetteeti keessa jiraati. San booda namni gisee subscription si godhe akka nama doolaara 10 si kannee takka immoo 20 si kannee ta'a jechuudha. San booda doolaara san fuutee ati karaa Itoophiyaatti withdraw gootee maallaqaan baafattee nama itti fayyadamuudha jechuudha. Kanaafaa TikTok Shop for Creator jedhama. Kunis TikTok Shop for Creator jechuun immoo kun jechuun meeshaalee achirratti maastaawaqaadhaan itti dalagamu yoo gartanii jiraatan meeshaalee takka fuuteeti dhaabbata irraa maastaawaqaa goota maallaqaan ati dhaabbata sanarraa meeshaa sana qaamaan dheetillee wannachuu baattu meeshaa sana ati fuuteetuma achirratti maastaawaqaa irratti leeyitaa san booda jidduutti komishinaa jira. Komishinaa ati maallaqa kana meeshaa kana fuutee kanatti beeksistee nuuf akkana goote komishinaa gad harkatta jaanitti jalatti si kaa'anii ati immoo meeshaa san komishina san jidduutti gisee maastaawaqaa gootee booda harkattaa jechuudha. Kunis karaa ittiin dalagan keessaa beestiidha jechuudha. Egaa arraafa gana wajjin nuga koomentii yaada keessan laalleetiin kutaanus kan itti fufnu ta'a viidiyoon tun akka dheeranneef gabaabsinee hojjechuu qabna waan ta'eef jecha tanneen keessaa dalagaalee si tolte keessaa daleedee laaltee keessaa hojjechuu ni dandeessaa jechuudha. Illee si tolte TikTok usteetuma akkamatti ol darbitee gad darbiteetuma laaluuf osoo hin taane maallaqa ittiin hojjechuu dalaguu ni dandeessaa jechuudha. Kana keessaa kan tusus talee garuu immoo kutaa itti aanulletti illee ni hafee jiran dhumni haga sagalii jennee amma fagana kan yoo laalle gaadha itti haafuuf yoo ittiin koomentirra nuuf hayaadha. Facebook illees maallaqa ni kafalaa Facebook irratti akkamitti akka maallaqa dalagannis hawaliin laallu ta'a. Facebook innis karaa hedduun kun kafala akkuma TikTok kanatti jechuun maallaqa kanaas kan waliin ilaalu taa'ee sun isaanuu dalagamu jettanii koomentirra barreessaati sanboota kan FBTs kan TikTokis itti fufnee kutaa lammaffaa isiniif hojjannaa jechuudha. Galatooma.